Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa karaa marsaa intarneetaa saayifana balbal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Dhaggeeffattoota keenya maraaf nagaan keenya hadursu akkuma yeroo biraa har'as keessummaa addaa qabannee dhiyaanneerra keessummaan keenya har'aa damee saayinsii keessaa ogeessa herregaaf barsiisaadha. Keessummaan keenya har'aa pirezidaantii ta'uudhaan waldaa qormaata Oromoo yookiinis OSA hoogganu. Keessummaan keenya Dr. Moosisaa Aagaa jedhamu. Dr. Moosisaa Aagaa afeerraa keenya kabajanii keessummaa raadiyoo Afuura Biyyaa ta'uudhaan waan nuuf dhiyaataniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin galatoomaan jedhaa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eeddan galatoomeetis. Haa ta'u gaati Dr. Moosisaa mee gaaffii keenya Dr. Moosisaa Aagaa eenyu isa jedhurraati haa eegallu seenaa keessan dhaggeeffattoota keenyaaf gabaabsitanii himuu dandeessu? Nan danda'a. Moosisaa Aagaa barsiisaa herregaati. Abbaa maatii naan jedhanii Dambidollootti haayiskuulii barsiisuutiin inni jalqabe herrega maatimaatiksii jechuudha. Ergan achitti ba'eesi maastersii koo ergan fudhadhe yuunivarsiitii Finfinnee dhaqee achittis herreguma kanan barsiisaa ture. Achitti numaayyuu abbaa ji'oomeetirii naan jedhu turanii. Ji'oomeetirii egaa beektaa barsiisonni baay'een barsiisuu hin barbaadani beektaa yeroon saayinsii faakultii ture. Ji'oomeetirii kanaan eenyu haa fudhatu jennaan namni fudhatu dibnaan annan fudhadhan jedhee achumaani ani barsiisaa yeroo hundumaa maqaan ji'oomeetirii jedhamu anumatti kennu ijoolleen egaa abbaa ji'oomeetirii naan jette. Achiiti isa dura garuu egaa gabaabsee dhumatti himuudhaaf bara 1992 yeroo mootummaan amma jiru kun aangoo qabatee yaadatte yoo ta'e barnoonni afaan Oromoo yeroo jalqabaatiif qophaa'ee ture. Yeroo sanatti tuutaa afaan Oromootiin kitaabota herregaa kan sadarkaa tokkoffaa fi kan TTI warra qopheessan keessaa tokko ana ture. Achiiti ergani sana qopheessee fixee Instituutii Barsiisota Leenjisaa Adaamaa TTI Adaamaatti ramadame herrega barsiisaan ture. Achuma taa'eenis immoo kitaabota sana qopheessaa ture. Egaa yeroo sanatti ansi dhibu bara sana barruulee eebbaa barattoota bara 1994 qopheessine barruu tokko ji'oomeetirii Oromummaa kan jedhu barruu tokko qopheessee madda walaabuu kan jedhamu yaadattaa barruulee? Yaadadha barreeffamichuma. Achirratti maxxansee jennaani achirratti qofaa miti barruulee barattoota yuunivarsiitii akkasumas barruulee barattoota yuunivarsiitii barattoota TTI Adaamaa barruulee sanarrattis ba'ee ture wanti suni. Sababa sanaatiif na ari'atanii hojiirraa bara 1994-95 hojii dhabilee ta'een Finfinnee keessa ture. Achiitumaan akka taa'u yuunivarsiitiin Finfinnee immoo sababa duraanuu na beekaniif maastersii gosachumatti waan fudhadheef achitti na qaxaran yeroo sana ragaa kan ji'oomeetirii barsiiste malee naan jedhanii achumaan abbaa ji'oomeetirii ta'ee hafee achitti TTI utuman achi barsiisaa jiru
scholarship biyya Ameerikaatti barreeffadheen PhD kootii fi as dhufee Ameerikaa State Michigan magaalaa Detroit keessa Wayne State University kan jedhamu achi keessaan baradhee PhD koo fudhadheen yeroon sana fixu immoo barsiisaa herregaa ta'een maatis tiicherii mata'een Auburn University Montgomery kan jedhamu State Alabama keessatti profeesara ta'een achitti amma barsiisaa jira. Walumaa galatti seenaan koo gabaabaatti kana fakkaata. Bara Osaa keessatti kan hirmaachuu jalqabee ergan biyya kana dhufeeti 2007 natti fakkaata koree Osaa keessatti filamee ergasiiti amma dheengadda pirezidaantii ta'etti koreedhuma sana keessa bakka adda addaa keessatti hojjechaan ture. Waan akkasiiti egaa seenaan Moosisaa maqaan koo Moosisaa Galataa Agaati biyya kanatti akkuma beektu maqaa akaakayyuutiin nama waamu kanaaf erga nas dhufeeti immoo Moosisaa Agaa ta'e maqaan koo. Gaariidha Dr. Moosisaa. Egaati akkuma beekamu pirezidaantii waldaa qormaata Oromoo taatanii waldaa kana hoogganaa jirtu. Seenaa Osaa yookiin waldaa qormaata Oromoo kana nuuf himuu dandeessu. Osaa dhumti kun maali? Yoom dhaabbate? Eessatti dhaabbate? Eenyuun dhaabbate? Maaliif dhaabbate? Ammaan kana immoo maal hojjechaa jira isa jedhu dhaggeeffattoota keenyaaf walumaa gala dinagdee hawaasummaaf siyaasa Oromoo keessatti qoodi inni qabu maali? Egaa seenaa isaa duubatti deebii yoonaan jette waggaa 26 duradha kan inni dhaabbatee barana waggaa 26ffaa isaa kabajate. Yeroo sanatti anwaas hin turre ani bara 2002 keessan dhufee biyya Ameerikaa kana keessa ergasiiti kan inni itti hirmaachuu jalqabe. Kanaaf seenaa isa duuba deebi'anii sida kan na caalaa ibsan illee beektonni kan biraan warri yeroo manni hundaa'u qabee keessa turan namoonni baay'een jiru. Garuu haguman beeku erguman dhufeetis waan irraati quba qabu sitti mudhaafi Osaa jechuun waldaa qorannooti. Scholarly Association jedhama. Waldoo qorannoo dhimma Oromoo irratti xiyyeeffatudha. Dhimma Oromoo jechuun egaa seenaa Oromoo, aadaa Oromoo, afaan Oromoo, amantii Oromoo, dinagdee, fayyaa, mirga dhala namaa, jireenya hawaasummaa waan Oromoo ilaallatu fi waan Oromoo wajjin wal qabate hundumaa kan qoratudha. Akkuma beektu bara mootummoota Habashaa darbanii seenaan Oromoo seenaa Itoophiyaa jalatti dhokatee namni dhimma Oromoo qoratu baay'een hin turre. Yoo jiraatillee seenaa dogongorsaa ture baay'eensaa. Aadaan isaan qoratamne afaan isaa inumaayyuu awwaalamee ture. Egaa kanatti fakkaatutti warri yeroo sana turanii haala kana ilaalaniitu lakki dhimma Oromoo kana kan qoratu qobaadhumatti kan dhaabbate kan beektota Habashoorraati adda ba'e beektota alagaas haa ta'u beektota Oromoo kan walitti qabate dhaabuu qabna jedhaniitu yeroo sana dhaabanii erga yeroo sana dhaabbate jalqabee Osaanii qormaata hedduu gaggeessaa barruulee waggaadhaan Journal of Oromo Studies kan jedhamu barruulee qopheessaa barruulee sana irratti dhimma hedduu riserchoonni Oromoo fi alagaa faranjoonni akkasumas beektonni lammii adda addaa kan isaan dhimma Oromoo irratti qoratan achirratti maxxanfamee laayibrarii addunyaa kana jiramu hundumaa irratti raabsama miseensotaafis hin raabsama.
egaa kana waan akkasiidha hojjetaa ture egaa ammatti waan guddaadha sababni isaa kun dhalootatti kan darbudha boorama fakkeenyaaf waa'ee seenaa Oromoo waa'ee afaan Oromoo waa'ee dhimma Oromoo ilaallatu tokko irratti barataa nama barataa jiru tokko yoo qorannoo geggeessuu barbaade risoorsii guddaadha jechaadha kan dhaloota irratti darbudha. Kanadha egaa erga dhiyeenya kana as immoo wanta irraanfadhe tokko konferensii waggaatti allama qopheessina duratti takka duwwaa qopheessina turre erga 2006 jalqabee annual conference bakka tokkotti qophaa'a mid-year conference kan jedhamu kun ammallee baranu mallee amma Atlantaatti qopheessuudhaaf deemna mid-year conference keenya annual conference yookaan kan waggaa immoo Washington DC'tti qopheessu already labsinee jirra Washington DC'tti akka qopheessinu egaa Ameerikaa keessatti kan inni dhaabbate waldaan qorannoo Oromoo oosaan kuni haa ta'uutii beektota Oromoo addunyaa kanarra jiran hunda Amerikaa yoo jedhu United States jechuu kooti. Sirrii. Asitti dhaabbate garuu Kanaadaadhaas Awustiraaliyaadhaallee Oromiyaadhaallee Awuroopaadhaa bakka adda addaatii dhufaniitu beektonni irratti hirmaatu qorannoo isaanii dhiyeessuu wal falmuu road map argisiisuu karaa bifa hundumaatiin waan ta'uu qabu waan ilaalchisee waan dhimma Oromoo ilaalchisee egaa carraa keenya ta'ee biyya keenyatti gallee hojjechuu hin dandeenye ummata keenya keessa teenye otoo hojjenneeti akkam gaarii ture sababiin isaa ummata barattoonni achi jiran barsiisonni achi jiran beektonni hedduun biyya keessa jiran irratti hirmaatanii irratti wal falmanii poolisii mootummaa Oromoo bushu sanallee itti argisiisuu danda'u turanii karaa haala guddinni itti dhalatu haala Oromoon itti guddatu haala aadaan afaan itti guddatu hundumaa itti argisiisu turani garuu mootummaan har'a biyya Itoophiyaa qabatee jiru beektota ofirraa hari'aa beektota duwwaatu hin ta'in nama xiqqoodhuma yaada sarraan adda ta'e fuudhee mana hidhaatti gashaa hin dararaa hin hidhaa haala akkasii keessatti biyyatti galuu hin dandeenyuufi malee otoo kun danda'ama ta'eetii oosaan kuni beektota mootummaadhuma sanallee karaatti argisiisan kan ta'uu danda'a ture. Egaa kun egaa karaa seenaa waa dokumenti godhanii kaa'uu duwwaa otoo hin ta'in erga dhiyeenya kanaa as immoo oosaan hojii advokeesii illee hojjechaa jira jechuun contemporary waan Oromoorra har'a ga'aa jiru har'a Oromoon maal keessa jira fakkeenyaaf uummata biyya keenya keessaa hidhamaa ajjeefamaa hiraarfamaa jiru baqataa Oromoo ilaalchisee environmental degradation jechuun laggeensummaa kana bosonni gubachuu kana fayyaa waa'ee dhukkuba eelsii dhukkuba abusaa dhukkuba quufa mormaa kan kana fakkaatan hundumaa irratti qorannoo geggeesseetu furmaata isaa itti soqaa jira xalayaa adda addaa bakka adda addaatti barreessaa mirga dhala namaaf kan falmani kanneen akka Oromiyaa Support Group fakkeenyaa fi miseensota oosaati qormaattonni researcheriin jara kana keessatti hojjetan oosaa keessattis miseensadha akkasumas Human Rights League of the Horn of Africa hojii boonsaa kan mirga dhala namaa irratti hojjechaa jiran miseensota keenyadha miseensota oosaati. Egaa walumaa galatti seenaa darbe sana galmeessanii kaa'uu duwwaa otoo hin ta'in har'a Oromoon maal keessa jira rakkoo Oromoon irra keessa jiru kana furuudhaaf maal gochuutu irra jira dhaabbileen siyaasaa maal gochuutu irra jiru uummanni maal gochuutu irra jira
mootummoota addunyaa irraati maaltu eegamaa iyyannoo attamii galfannaa kan jedhu hamma danda'ametti jechuudha. Gaatoo biyya jiraanne kana caalaa hojjechuun ni danda'ama garuu achi dhaquu waan hin danda'amneef haala kana taa'amee wanti hojjetamuu danda'amu waanuma akkasiiti. Yaa gaariidha Dr. Moosisaa. Walgahii baranaa kan waldaa qormaata Oromoo irratti presenteeshinii yookiin ibsa dhiyeessuun keessan ni yaadatama. Ibsa kana irratti wal dhibdee ABO keessatti dhalate sababuma kanaan garaagar bahiinsa uumameef yaalii araaraa rakkoo kana furuuf tahan kaastaniittu mee yaada kana bal'inaan dhaggeeffattoota keenyaaf ibsaa. Gaariidha. Egaa dhaggeeffattoonni kee akka hubatanii kan hin barbaadu qormaata kana Moosisaatu dhiyeesse akkuma Moosisaatti kan inni dhiyeesse amma garuu pirezidaantii Oosaa ta'ee kan jira. Kanaafuu waan amma sii dubbadhu kana dhimma gaaffii amma na gaafatte irratti ilaalchisee wanta si deebisu kuni yaada mataa kiyyaati jechuudha. Waan ofii kootii akka Moosisaatti achirratti dhiheesse xiinxalanii dhiheesse malee ejjennoo Oosaas miti yaada Oosaas hin calaqqisu jechaadha. Kana akkanaaf hubatamuun barbaada. Egaa akkuma ati jette peeperiin yookaan barruun achirratti qopheesse suni uumama ABO sadeenii fi gaaga'ama qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qaqqabe jedha. The emergence of three OLF and its dire consequences on the Oromo struggle jedha. Egaa kana jalatti qabxii afuritti gargar hireenii dhiyeesse yaada kana qarbiin inni jalqabaa tartiiba caccabni sun itti ta'e madda caccaba sanaa akka jarri himatanitti kan isaan himatan kan dhugaadha jedhee ani ofii koo itti amanitu hin ta'in isaan kun kana jedhu isaan sun sana jedhu kan jedhu duwwaadha. Maaliifi sunis immoo akka paartizaanii nan fakkeessineef jedhee tanumanii beekaadhumanii ejjennoo mataa kiyyaa hin fudhanne. Lammaffaan inni guddaan ani irratti xiyyeeffadhe gaaga'ama sababa adda ba'iinsa kanaatiin qabsoo bilisummaa Oromoo irratti qaqqabe. Isa kanadha qabxiin inni tokko. Qabxiin sadaffaan yaalii araaraa godhame jara kana araarsuudhaaf yaalii araaraa godhame maqaa mataa isaa tuttuqeen ture. Qabxiin arfaffaan immoo rakkoo kana keessaa ba'uuf akka kiyyaatti akka Moosisaatti maal gochuu wayyaa kan jedhu kanuma natti mul'ate tariyyoo akkas godhame furmaata ta'aa laata jedhee kan natti mul'ate achirratti dhiheesse. Egaa hunda isaati himulleen rakkisaa ta'a garuu gaaga'ama jedhee kanan dhiyeesse kana hundi isaanii beeku atillee beekta namnillee numa beeka garuu walga'ii irratti achi ba'ee namni baay'een dubbatu keessumaa beekota keessaati ani baay'ee nu hubanne kanaaf jedheeni beektaa dhukkuba kee yoo ati lafa nama dhukkuba huqqatu jedhani miti. Sirriidha. Kanaaf yoo ati hin himattu ta'ee dhukkuba sanaaf dawaa yookaan qorichatti arguun hin danda'amu. Sirrii. Kanaaf dhukkubni kun imee gaaga'amanni qabsoo bilisummaa Oromoo irraa fi uummata Oromoo irraa hin ga'ee waltajjii irratti mee dhiyeessinee haa dubbannu kan jedhu erga ABO'n sadanii bakka sadiitti caccabaniiti bakka dura bakka lamatti eddasii immoo erga 2008 immoo bakka sadiitti erga caccabaniiti asii fakkeenyaaf qabxiileen gaaga'ama jedhee kaa'e keessaa tokkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo wal lolanii lubbuu walii balleessanii turanii baay'ee kan nama gaddisiisudha.
lakkoofsaan illee kan taa'e madda ta'e irraa argadhee achuma irratti dhiyeesseen ture sun barbaachisaa miti. Gaaga'amni kan biraan fakkeenyaaf loltoonni ABO keessumaa bara 2010 qawwee qabatanii mootummaa Itoophiyaatti harka kennatanii turanii dhibbootaan kan lakkaa'amanii kan ABO jijjiiramaa jedhamee kan beekamu harka kennatanii turanii kun baay'ee gaaga'ama kanan jedhamnedha. Gaaga'amni kan biraan fakkeenyaaf ABO isa tokkoo fi isa tokko adda baasuun dadhabamuudha. Inni kunis ABO jedha, inni kunis ABO jedha. Maayinni alaabaan isaanii tokkicha, everything tokkicha, maqaan tokko. Egaa kamtu kam akka ta'e yeroo walgahii waaman fakkeenyaaf kunis adda bilisummaa Oromoo jedhee waama, kunis adda bilisummaa Oromoo jedhee waama, kunis adda bilisummaa Oromoo jedhee waama. Uummanni keessumaa biyya alaa kana keessa jiraatu ni burjaaja'e jechuudha. Sirriidha. Qabxii kan biraan ani achirratti kaasee waldiddaan dhaaba keessa ABO keessatti dhalate sun uummata keessatti babal'atee sabnillee uummanni hawaasummaan illee akka caccabu uummanni daasporaan kun akka caccabuu fi akka waldiduu akka ta'e beekamaadha. Fakkeenyaaf waldaa hawaasa Oromoo keessatti rakkina ture, charchii keessatti rakkina ture, sport federeeshinii keessatti rakkina ture, waldaa artistootaa, dargaggootaa, dubartootaa OSA keessatti illee tunafin bakka hundumaatti inni dhaaba keessatti dhalate sun gadi bu'ee uummatallee addaanii caccabsee addaan tarsaase jechuudha. Mee asirratti Dr. Moosisaa hawaasi Oromoo guutummaatti miseensa ABO turan moo haalli kun akkamitti uumamuu danda'e? Laali hawaasni Oromoo hundumtuu miseensa ABO miti, garuu deeggartoota argite. Namoonni hundumtuu jechuun kan ABO'n ta'in baay'een jiru. Garuu hawaasummaadhaan yeroo walitti dhufanidha. Inni tokko jedha walgahii fakkeenyaaf sii kennan yeroon Michigaaniin ture. Walgahii maayinni piknik jedhamnee waamamne. Tole. Gaafa jedhamnee waamamnu hundumti keenya wal duukaa dhufne gaa. Edaa gam lama jirra. Uummanni inni kaan akkasumatti walitti qabame. Amma warri qopheessan sun edaa warri hawaasummaa sana keessaati qopheessanii piknikii sana warri qopheessanii garee ABO isa tokko keessaas liidarshiippii qabu. Kanaaf walgahii sana irratti dhiyaatanii maal jedhanii waboodhaaf kan ta'u gargaarsa nuu kennaa jedhanii achirratti yeroo isaan dhiyeeffatan. Warri garee kan biraa keessa jiran immoo yeroo sana ka'anii nyaataaf jettanii nu waamtaniitu siyaasa keessan kana keessa fidattanii akkamitti kana gootu jedhanii achuma wal lolli ka'ee hawaasillee buldaa jee jechuudha. Kanaafi wanta akkasii kun argitee warri miseensota ta'anii liidarshiippii irratti jiru bakka baay'ee keessatti isaantu geggeessaa hawaasa kana isaantu geggeessaa involvementii qabu. Egaa isaanii of faana deeggartoota horatu miseensa illeetuun ta'in necessarily duukaan akka kana ta'eetu gargar caccaba jechaadha. Kun egaa baay'ee nama gaddisiisa. Haalli akkasii bakka hundumaatti ta'eera wanti si dhibu. Kanadha. Si deebiseera gaaffii keessa. Gaariidha mee gara gaaffii kabiraatti dabarruuti karaa biraa yeroo dhiyooti kaasee OSA'n garaagarummaa dhaabota siyaasaa Oromoo gidduu jiru dhiphisuudhaan walitti fiduuf hojjechaa jiraachuun isaanii dhagahamaa. Dhaaboti kun isaan kami? Garaagarummaan isaanii amma mul'atu isa kami? Tattaaffiin keessan kun isiniif milkaa'e moo sichi?
gaaffii kee kanaaf illee ammatti deebii waan ani fi qubsaa qabaadhu natti hin fakkaatu garuu walumaa galatti mee waan tokkoon sitti hima. Ilallee dubbadheera haalli har'aa uummata keenya keessatti mul'achaa jiru haalli caccabiinsa hawaasaa dhaabileen adda addaa meeqatti caccabuun isaanii kanumaan kan qabatee immoo uummanni addaan caccabuunsaa keessumaa yeroo ammaa immoo du'a muummicha ministeeraa Mallas Zeenaawii wajjiniin wal qabatee tarii biyya sana keessatti jijjiiramni argamuu malaalaata kan jedhu possibilitiin yookaan ta'innaan akkasii yeroo jiru akkasii kana keessatti haala akkasii uumamee uummanni keenya har'as wal qabachuu dadhabuunsaa akka nama tokkootti akka moosisaatti baay'ee na gaddisiisa. Ana duwwaa miti miseensota oosaallee hundumaa ni gaddisiisa. Koree oosaallee kanarratti yeroo baay'ee walitti dhufnee haasofna. Koree executive committee haa ta'u koree boordii oosaarratti yeroo baay'ee walitti dhufnee maal wayyaa jennee haasofna. Egaa haala kana keessatti jaarmoliin adda addaa kuni walitti dhufanii tokkummaa uumuun gamtaa uumuun isaanii hedduu murteessaadha jenneetutti amannaga. Gara gaaffii keessatti deebi'uudhaaf rakkoo kana itti soquu irratti egaa wanti nuti tarkaanfii jalqabaa kan nuti goone yeroodhaaf wanta inni isin dhossine Committee for National Dialogue kan jedhu tokko uumneerra. Hojiin koree kanaa haaluma ammasitti dubbanne kana qorannoo irratti karaa hundaa'een maal gochuu qabna jedhee fala itti soquudha. Fala itti soquu egaa yeroon siin jedhu keessa lixeesiif himuu hin danda'u. Sababiin isaa kanaan dura kana goona sana goona jedhamee miidiyaa irratti odeeffamee hin ta'iin waggaa tokko erga yaalame booda immoo hin ta'iin immoo yeroo hafu deebisee hawaasa keenya waan wanti hojjechisiiseef diiteelii isaa asirra miidiyaa kanarratti si himuu hin danda'u. Garuu koreen tokko akka uumame koreen sunis immoo hojiirra akka jiru kana duwwaadha kan inni si ibsuu danda'a. Garuu isa kana irratti garuu murteessaanii jarreen gargar caccaban kana isaanii dhaaboleen siyaasaa kuni ofii isaaniitii kan darbe sana irraanfatanii haala har'a uummanni keenya keessa jiru kana hubatanii waan yeroo sana sababatti waggaa 10 waggaa 5 duratti wal dhaban sana achumatti deebi'anii sanuma duwwaa alalfachuu dhiisanii yoo isaanitti walii galanii waa tokko gochuu danda'anii malee oosaa dhiisnaan abbaan fedheeyyuu otoo dhufeetii jara kana walitti fiduudhaaf hin danda'u. Maaliif yoo jette oosaan humna hin qabu. Waan nu daangessu hedduutu jira gaa hunda isaas asirratti si himuudhaaf hin danda'u garuu wanta daangessu waan baay'eetu jira. Waan ittiin enforce godhu daanyaa miti eenyuun iyyuu deqqisiisuu hin danda'u. Kanaaf egaa maal gochuu irra nurra jiraata jedhu irratti mari'atamaa jira qorannoodhaan kan hundaa'ee irratti hojjetamaa jira kan kanarraa hafee anatti eenyuun walitti araarsamoo walitti dubbachiisaa maasa jetta diiteelii isaa sitti himuudhaaf na rakkisa. Yaa gaarii dhagaatti Dr. Moosisa bara 2002 irraa eegalee garaagarummaa ABO keessas haa ta'u dhaabolee siyaasaa Oromoo keessatti mul'ate hiikuuf karaa adda addaa yaaliin jaarsummaa adeemaa turuun ni yaadatama. Haalli kun hanga ammaa milkaa'uu kan dadhabe fedhii dhabiinsa dhaabolee siyaasaatiin moo hanqina tooftaa jaarsolii sanaatiin? Egaa sun isanii waraqata ni dhiyeesse irratti keessa
keessatti akkan hubadhetti isa kanatu balleesse jedhee dubbachuun baay'ee na rakkisa. haa ta'uti one way or the other rakkina dhaabilee makana hoogganoota makanatu isa durii sana irraanfatanii ija isaanii banatanii isa amma isaan fuuldura jiru waraabessa amma isaan fuuldura dhaabbataa jiru sana ija isaanii banatanii arguu dadhabanii. Kana amma hin godhiinitti boorillee kun rakkinuma ta'a. Sinii galee isuma darbe elaa warri kun akkasuma godhanii turani elaa kanatti ture hundumtuu akka fedha kootitti udduduba deebi'ee tarii anis balleessaa nan qaban ture laata tarii otoon kana godheera ta'e wayyaa laata jedhee ofis otoo gamaggamee akkam gaarii ture. Ammallee taanaan gara fuulduraatti illee taanaan goodwill akkasii yookaan haala uummanni keenya har'a keessa jiru waan as deemaa jiru gaaga'ama ammallee as nutti deemaa jiru kana ijaan arguu dadhabanii akkuma kanaan itti fufanii jennaan laali gargar qoqqoodamuu isaanii immoo miti erga gargar qoqqoodanii immoo walirratti qabsaa'u kana immoo rakkoo guddaa kan ta'e walirratti duulu maqaa wal xureessu kan guyyaa tokkollee mootummaa irratti yookaan diina irratti dhagaa darbatanii hin beekne walirratti dhagaa darbachuu irratti garuu ni hariifatu. Kanaaf fedhii argisiisuudha qabu. I hope egaa haalli kun ni wayyaa kan jedhuun qaba. Haalli afurri amma jiru kan hubatan fakkaata. Fedhii qabna jedhaniiti dubbatu. Ammini irraa quba qabu. Egaa fedhii sana hojiirratti oolchanii haadhiisanii itti achuma sindeema ilaalla. Kama oosaatiin garuu hojii jalqabne sana kan itti fuunu ta'uu isaati egaa kan si mirkaneessuu danda'u. Gaariidha Dr. Moosisaa. Karaa biraatiin waldaan qormaati Oromoo yookiinis immoo waldaadhuma isin akka pireezidentiitti hooggantan kun yeroo darbe dhiiticha mirga dhala namaa Oromiyaa keessatti adeemaa jiru laalchisee xalayaa iyyataa mootummaa United States of Americaatti dhiyeeffateera. Xalayaa pireezidentii USA Barack Obamaaf ergitan qabxiin isaa maali? Iyyata keessaniifoo pireezident Obamaa biraatti deebii argattaniittu? Qabxiin isaa itti ka'umsa kan nu ta'e xalayaa sanaa fi hawaasa musliimaa irratti dhiittaa mirga dhala namaa geggeeffamaa jirudha. Akkuma yaadattu asaasa keessatti nama 4 du'ee uummata nagaadhaan waaqeffataa jirutti dhukaafame nama dhibboota meeqatti lakkaa'amanti immoo hidhame. Finfinnee keessatti akkasii egaa haala kanaan wal qabatee uummanni musliimaa gaaffii mirgaa gaafatee deebii dhabee yeroo hundumaa hamma guyyaan irratti hiriira ba'aa jira. Egaa sana erga hubannee booda gabaasa adda addaa dhimma kana ilaalchisee nu qaqqabee walitti qabneetu kun waan akkasiitu ta'aa jira. Uummanni kun kan inni gaafate mirga isaati. Wantoo keenya keessa hin lixiinaa, amantii keenya keessa hin lixiinaa jedhee mirga isaa gaafate. Mirga isaa immoo sababa gaafatee hidhamaa ajjeefamaa jira. Isin immoo mootummaa kanaaf gargaarsa kennitu. Gargaarsa waan kennitanii fi mootummaa kana irratti dhiibbaa godhaa kan jedhudha kan nuti dhiyeessine. Garuu kanuma faana immoo wal qabsiisnee fakkeenyaa fi koreen musliimotaa komiteen isaanii hidhamanii turanii isaan akka gallakkifaman gaafannee hidhamtoonni siyaasaa kanaan durallee barattoonni gaazexeessonni adda addaa hidhamanii
turan isaaniitillee akka gallakkifaman gaafannee ajjeechaan hidhanii dhabamsiisuun dararuun walumaa galatti mirgaan dhiittaan mirga dhala namaa kanaan dura yeroo adda addaatti ta'aa ture hundumtu akka dhaabbatu gaafannee seerota farra mirga dhala namaa ta'an fakkeenyaaf seera farra shoroo keessummaa seera waldaalee gargaarsaa ugguru seera iskaayipii dhorkuu seera akkasii kana hundumaa akka haqamanii waan akkasii gaafannee wanta kana kan nu goonuu fi waan sadii fi karaa oosaa sababni nuti xalaa akkasii barreessinu tokkoffaa uummataa fi hubannoo akka ta'uuf maaliif yeroo xalaa sanaatti barreessinu websaayitii keenya websaayitii adda addaa irratti maxxansineerraa uummanni kana akka beeku hawaasa keenyatti illee hawaasa addunyaatti illee beeksisuudhaaf inni lammaffaan sababni itti kana goonuu fi mootummoonni kun gargaarsa waan kennaniif dhiibbaa akka mootummicha irra kaa'an gochuudhaaf inni sadaffaan sababni nuti xalaa kana barreessinuu fi galmee seenaatiif maaliif wanti nu har'a barreessine kun achuma taa'a barachaan yookaan waggaa 5 booda haalli jijjiirama ta'a yeroo sanaa seenaadhaaf illee kan galmaa'ee taa'u ta'a jechaadha. Egaa kanadha kan nuti goone xalayaa keenyaa fi pirezidaantiin deebii nu kennanii turanii. Deebiin isaan irraa eegnu deebiidhuma waliigalaa mirga dhala namaatiin rakkoo mirga dhala namaa warra qaban hundumaaf deebii kennamutu nuufis deebi'ame malee adda baasanii kan dhimma Oromoo ilaalchisu Oromoon kun akkas ta'e maquma Oromoo illee keessan buusne kanaaf deebiin isaanii suni akkanatti fakkaatutti deebiin nu deebisu isaanii baay'ee gammannaa yoo xinnaate namni tokko dubbiseera jechuudha administration isaanii keessaati. Sana baay'eetti gammannaa garuu immoo quubsaa miti. Si deebiseera gaaffiin kun deebi'eera unis gaaffiif deebii qabnu asuma irratti xumurannaa Dr. Moosisaa Agaa afeerraa keenya kabajanii keessummaa raadiyoo Hafuura Biyyaa ta'uudhaan gaaffii keenya hundaaf deebii quubsaa waan nu laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin ammas irra deebinee hedduu galatoomaa jenna. Galanni keen badiin asis galatoomi carraa naa kennuu keetiif. Ulfaadhaa. Gosafi kutadan wal kodo lakifne Oromummaa qofaan yoo waliin tokkomne Tokko qabna 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 Oromoon gonkumaa maqaa lama hin qabu seenaan isaas gonkumaa kan hin qabne Gosafi kutadan wal kodo lakifne Oromummaa qofaan yoo waliin tiroonne Tokko qabna 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 Oromo, Stop,
kofi bololin dina karambani kessa ke bollese dina karambani kessa ke bollese ya vi yene suyo mutokuma ya e mamora na e mamare tuma kuta wal ko dunya ron dabre amma kubba garjalati oro mutokuma Toko kapuna, 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 toko kapuna. Ya bibi yeni serumu tokuma, ya emangora na emaparentuma. Kutawal koko dunya ron dabre amma, kubba kerjalati oro tokuma. Toko kapuna, toko kapuna, toko kapuna, toko kapuna. Toko kapuna, toko kapuna, toko kapuna, toko kapuna. Toko kapuna, toko kapuna, toko kapuna. Adap sena, toko kapuna, oromo, toko pena. Toko kapuna, toko kapuna, toko kapuna. Adap sena, toko kapuna, oromo, toko pena. Kabaji hayuke, ekatu serake, eksena musake, boni enyumake, eksena musake, boni enyumake, bili sumadap kai, akatoko tai, inarat bobai, sabake tai, inarat bobai. Gosa fi kutada wal kodo lakifle oro mumma ko fanyo wari to komne toko kapuna 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 oro mo kapuna magala mangabu selan sa so kuma manin kamne gosa fi kutada wal kodo lakifle oro mumma ko fanyo wari to komne toko kapuna Toko kapuna, toko kapuna, toko kapuna, toko kapuna, toko kapuna, toko kapuna, toko kapuna. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadha. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa gaariitti.